Ashamaa harkafuun dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture har'as seenaa gootota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan nafaanaa ta'uun affeerraa ka'uuti. Seenaa gootota Oromoo shanan gibee. Seenaa mootota Oromoo shanan gibee keessaa seenaa goota Oromoo Daagaa Denoo qabadee dhufe. Daagaa Denoo maqaan dhaloota isaa Daagaa Hasan jedhama. Bakki inni dhalate godina Jimmaa aanaa Saaxamaa Denooti. Kan inni itti guddate kan inni jiraatu Saaxamaa fi Gaatti Yaawgaa ta'u barri dhaloota isaa bara 1957 dhalate. Namoonni naannoo kanaa gootummaa isaa akkaan ajaa'ibsiifatu ture. Gootni Daagaa jiruu isaa keessatti gameessaaf arjaa ture. Otoo kanaa jiruu mootummaa Dargii wajjinis leenjii gara lolaa seene. Otoo tajaajilaa jiru leenjii isaa xumuraaf yookaan lola aandanyaa zuur yookaan marsaa tokkoffaa irrattis bobba'e. Jara wajjinis gootummaa isaa agarsiisaa ture. Sana booda diina wajjiin lammii kootti hin duulu jechuun hojii dhaabee gara mana isaatti deebi'e. Hiriyoota isaatii fi namoota naannoo tokko walitti qabuun namoota hedduu erga ijaaree booda meeshaa bitachuuf qarshii waan dhabaniif akka namoota biroo irraa fudhataniifis namoota gara garaa gaafachaa turan. Namoonni kennuunis tooftaa kennaniif fayyadamuun daldala eegale. Daldala isaa keessattis sangoota daldaluu eegale. Magaalaa Aggaaroo Saaxamaaf gabayaa naannoo keessa jiran deemuun daldala isaa daldaluu eegale. Guyyaa tokko otoo inni gabayaa Aggaaroo kana keessa jiru namichi hattuun tokko kan yeroo hedduu shuftummaan beekamu kan namoota magaalaa Aggaaroo miidhaa jiru tokko akkuma mala isaa dhufee gabayaa kana jeequu eegale. Gootni Daagaa kun erga argee akka namoonni hedduun sodaataa jiranis hubachuun namicha kana qabee to'annoo jala oolche. Namootni gabaa dhufan shiftaa kana sodaataa jiran akkana jechuun waaman. Maaltu jira silaa Daagaa Hasan malee kan nurraa teessisu diina keenyallee kattaa feetan dhuftanis Daagaa dooni jira jechuun geerarsa geeraraa gara mana isaanii galan. Hundi isaanii sana booda mootummaan Dargiis ni kufe. Wayyaaneen erga aangoo qabatteetis daldala isaa dhaabuun hojii isaatiif mana isaa dhiisuun gara waraana adda bilisummaa Oromootti makame. Diina isaa irrattis duuluu eegale. Yeroo sana kan inni ittiin beekamu dhukaasee addaan kan hin dhaabnedha. Haaluma kanaan mormii isaa diina irrattis qabuuf falmii mirga ilmaan Oromootiif qabu itti fuufe. Osoma kanaan jiru adda bilisummaa Oromoo keessattis gahee guddaa osoo taphataa jiru guyyaa xumuraa gara mana isaa deeme. Gara mana isaa deemaa osoo jiru waraanni wayyaanee mana isaanii seenanii dhukaasatti banan. Innis guyyaa sanaaf injifannoo galmeessee meeshaadhuma jaraatiin jara ajjeesuun injifate. Guyyaa itti aanuufis ammas wal ijaaranii akka mana isaa dhaqan isa ajjeesuuf karoorfatan ijjitii kana dhagaye. Akkana jedhe. Innuu guyyaa kamisaa innuu lafa koorratti innuu mirga kootiif innuu mana kootiif in baqadhu lammii kootiif du'ee seenaa galmeessa jedhee manuma isaa taa'e. Akka shaammaa lammii kootiif if akka shaammaa lammii kootiif baqee gubadha jedheen sana booda galgala sa'a lamarratti mana isaa seenuun dhukaasatti banan. Innis harka isaa tokkoon meeshaa isaatti dhukaasaa harka isaa tokkoon qe'ee isaa keessatti mishingaa qotachaa eegale. Diina isaa hedduu erga galaafatee booda saba isaatiif lubbuu isaa laatee jira. Nama gameessaa fi nama soba jibbu akka ture hiriyoonni isaa kan nama lubbuun jiran nuuf himanii jiru. Nama xiiqii jaalatuu fi nama jagna jedhan. Seenaa isaa keessatti kan hin dagatamne gaafa tokko kaambii waraanaa keessatti salaanni geenyaan salaatuuf wuddaa godhatee jalqabe. Sana booda waahilan isaa hedduun itti hidhatanii yeroo salaata kana salaatan hoogganaa waraanaa mataa isaanii irratti rasaasa roobsu eegale. Yeroo kana namoonni naasuudhaan rasaasatti salaata addaan kutan. Itti hiikkatanii isattis darbanii bukkee guranii miila jalaaf gubbaa irratti itti dhukaasuun. Akka inni salaata addaan kutu godhanis Daagaan salaata isaa salaatee xumure.
gootummaa fi sabboonummaa Oromoo dhugumatti kenne. Ummatni haala kanaan sababa salaata kanaa dadhabbii garagaraa irra taa'uun rakkisaa turan. Ollaa isaa bishaan qorraa keessa tursiisuu fi nyaata namoota hedduu itti fe'uun lafa dheeraa deemsisaa cinqaa turanillee gonkumaaf duuba deebisuu hin dandeenye. Boodarra gochaalee kana irratti raawwataa erga turanii booda yeroo salaanni ka'ee gahii salaata jechuun itti himuuf jalqaban. Akkasumas bakka salaataas godhamee fi salaata akka turetti himama. Gaafa tokko hoogganaa waraanaa walitti qabuun namni tokko amma booda akka hin salaanne akeekkachiisa itti kenne. Mooraa kana keessatti Islaamni daagaa qofa jechuun ragaa bahuuf kabajaa fi ulfinna gonfate. Akkasuma namni dhugumaaf dhaabbate yeroo dheeraaf qormaan itti baay'atus boodarra ni injifate. Seenaa hedduu akka nama ajaa'ibsiisudha. Nama gootaa fi hayyuu cimaa ture. Qabsoo Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphate. Akkasumas amantaa fi nama akkaan jabeeffatu ture. Daagaa Denuun. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Ani kan isiniif qopheesse Areerii Kadeer. Uummata Oromoo biratti barri 1880 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara hamtuu godaannisa yoomuu hin dagatamne keessummeessee darbedha. Keessumaa Oromoo Arsiif immoo madaa ciqileeti. Falmii fincila diddaa garbummaa addummaan uummata Oromoo Arsiirra humnaa koloneeffataa Minilik gidduutti waraana lubbuu namoota hedduu galaafateetu bara 100 ol dura gaggeeffame. Akka galmeen seenaa jalqaba bara 1880 keessa ta'e himutti waraana koloneeffannaa Minilik Oromoo Arsii humnaan qabachuuf gaggeesseen gootni Oromoo Arsii maatii jireenya gadi aanaa jiraachaa turan keessaa kan argame adeemsa fincila diddaa garbummaa sana keessatti namoota gootummaan hawaasa keessaa yaadannoo bara baraa qaban keessaa Leenjisoo Diigaa isaan tokkodha. Akka galmeen seenaa Leenjisoo Diigaa addeessutti ijoollummaa isaatti abbaa isaa du'aan waan dhabeef yeroo dargaggummaa isaa jireenya rakkisaa ta'e keessa darbe. Akka aadaa Oromoo Arsiitti wasiilli Leenjisoo dirqama maatii obboleessa isaa gargaaruuf jiraachisuu kan irraa eegamu yoo ta'es kana gochuu garuu hin dandeenye. Leenjisoonis maatii fortii abbaa isaa dhiisee gara gosa haadha isaatii Abeetii jedhamutti qajeele. Quuqqaa garaa isaa jirus ibsachuuf yeroof haala mijataa eegaa ture. Umrii dargaggummaa isaatti leenca ajjeesee hanga miseensonni gosa Kolloobaa argamanitti hin geeraru jechuun kan dide Leenjisoo Diigaa akkuma miseensonni gosa Arsii Kolloobaa dhufanitti quuqqaa garaa isaa akkana jechuun geerarsa beekamaa kanaan ibsate. Akka galmeen seenaa Leenjisoo Diigaa ibsutti. Kolloobni gadi gatee Abeeniin guddifatee waan boru biyyaaf ta'uu waan boru Arsiif ta'uu Leenjisoon har'uma mul'ifatee geerarsa quuqqaa garaa isaa keessa jiruuf yoo roorroon dhuftus abdii Oromoo Arsii fi biyyaa ta'uusaa gaafuma sana ibsate. Goota waaqatu namaa laata. Leenjisoon kaayyoo lama jala sararee akka kaa'e seenaan ni hima. Jaalalaa fi kabaja gosa Arsii hundumaa biratti argachuuf nama morkaa ta'uusaa akkasumas gara fuula duraatti Arsii hoogganuuf dandeettii gahaa nama qabu ta'uusaa mirkaneeffateera. Amma yeroon Leenjisoon waadaa isaa itti eeguuf mirkaneessu dhufeera. Bara akka lakkoofsa Itoophiyaa 1880 keessa. Humni waraana Minilik duula uummata Arsii irratti gaggeessuuf yeroo imalee galedha. Uummanni Arsii cal jedheen ta'e gootota isaa maraa diina itti dhufaa jiru kanatti hiriirsee bara 1882 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Leenjisoon fincila diddaa gabrummaadhaan waraana Minilik haalaan qindaa'e irratti bobbaasuudhaan kutannoo isaa agarsiise. Kanaanis waraanni Minilik yeroo dheeraaf tulluu Cilaalootti siquun dadhabee duubatti akka baqatu taasisaa akka ture galmeen seenaa ni rageessa. Kana qofaa miti. Leenjisoo Diigaa gosa Arsii faffaca'anii jiran irraa miidhaa ga'uu danda'u dursee hubachuun adda gurguddoo 3 qondeessuun isa keessaa tokko kan ta'e adda Caancoo jedhamu hoogganuun humna waraanaa Minilik si'a lammataaf Doddota bakka jedhamutti dahoo godhachuun uummata Arsii loluuf kan ba'e irratti
bobba'uun waraana Minilik barichaa hanga Moojootti duubatti akka deebi'u akka godhanii fi Minilik mataansaa hamma xiqqoof du'arraa akka oole galmeen seenaa fincila diddaa garbummaa barichaa goota kanaan hoogganamaa ture ni addeessa. Karaan kan hin dhaabbanne dibbee guddicha moototaa Nagaariit jedhamu booji'uun bakka amma magaalaa dheeraa jedhamutti geeffamuun uummanni Arsii injifannoo isaa sirna ho'aadhaan kabajateera. Sirna kabajichaa irrattis waraana fincila diddaa garbummaa barichaa hanga dhumaatti akka itti fufsiisu waadaa waliif seene. Leenjisoonis onnee guutuudhaan hoogganaa fincilichaa ta'uun itti fufe. Bakka jireenya leenjisoo diiggaa doddotaa ta'u malee naannolee Arsii garaa garaatti maluun aarsaa gurguddaa kaffaleera. Kanaafis doddota biyya dhiiraa jedhanii akka waaman taasiseera. Walumaa galatti waraanni kun marsaa adda addaa sadii kan dabarse yoo ta'u, waraanni Minilik marsaa sadaniinuu injifatamee deebi'eera. Haa ta'u malee horii fi bushaayee hedduu jalaa saameera. Bushaayee kana deebisuufis ciisee kan hin bulle leenjisoo diigaa. Keessumaa waraana hamaa marsaa sadaffaan humna jabeeffatee kan dura dhaabbachuun horii tokkotu hin fuusisin meeshaan waraanaa isaanii barbadaa'e qaanii guddaatiin waraana Minilik gara Inxooxxoo yookaan riqicha xiixaatti akka deebi'u taasisuu isaanii barreessitoonni seenaa hedduun barreessaniiru. Waraana kana boodas beekamtiin leenjisoo diigaa Arsii keessatti haala guddaan dabale. Kunis mallattoo fincila diddaa garbummaa, mallattoo kabajaa fi birmadummaa Oromoo ta'ee fudhatame. Kanarraa ka'uudhaan Minilikiif Raas Daargeen karaa danda'ame hundumaan leenjisoo qabuuf carraaquu eegalan. Bifuma wal fakkaatuun leenjisoonis Minilikiin qabuuf yookaan ajjeesuuf fedha guddaa qabaachuun yaalii taasise. Si'a sadii ol hanga xiqqoof jalaa miliqeera. Akka barreessitoonni seenaa ibsanitti. Haa ta'u malee bara 1886 keessa waraanni Arsii mo'amuu isaarraa kan ka'e Minilikiin qabuun yookaan ajjeesuun hedduu ulfaataa ta'e. Bara 1887 leenjisoon Minilikiif harka kenne. Kunis sababoota lamarraa kan ka'e akka ta'e seenaan ni ibsa. Sababni inni duraa waraana yeroo dheeraaf adeemsifame kanaan humnaa fi leecalloo waraana ittiin gaggeessan dhabuu fi inni lammaffaan ammoo yakka harka muraaf harma muraan uummata Arsii irratti ga'u dhabamsiisuuf akka ta'e dubbatama. Akka yaadame yoo ta'u baates bifuma kanaan ture. Gootni sabaa leenjisoo diigaa mallattoo birmadummaa fi ciminaa ta'uun faarsamaa kan jiraatu. Harka leenjisoo, miila leenjisoo, ija leenjisoo jedhamuun jechoota ulaagaa ciminaaf gootummaa ta'anii keessoo uummata Arsii keessatti qabatamaan kan faarfaman. Innis diddaa sirna gabroonfataa irratti agarsiise kanaan kudhaama dhaloota egeree ta'uu akka danda'e galmeen seenaa goota kanaa ragaadha. Nutis daawwattoota keenya kabajamoo galmee seenaa goota Arsii leenjisoo diigaa kanumaan goolame. Torban seenaa birootiin deebina. Hanga sanatti torban nagaa isiniif haa ta'u. Qophii keenya galmee seenaa torban kanaatiin galmee goota Oromoo Arsii leenjisoo diigaa ilaalleerra. Nu waliin tura. Godinni Arsii kan argamtu Oromiyaa keessatti magaalaan guddaan isheedhaa immoo Asallaadha. Baay'inni uummata ishee miliyoona 3,337 fi 806tti tilmaamama. Moggaasni maqaa Arsii jedhu kan moggaafame uummata Oromoo Arsii ilma Booranaa irraayi. Uummanni ishees baay'inaan kan jiraatu naannoo Baalee fi Arsii keessa jiraatu. Godinni Arsii kan daangamtu kibbaan Baalee, kibba dhiyaan saba sablammoota fi uummattoota kibbaan, kaaba dhiyaan Shawaa Bahaa, kaaban mootummaa naannoo Afaarii fi bahaan Harargee dhiyaatiin daangeffamti. Galiin bunaan Itoophiyaaf galu keessaa Arsiinis gama isheetiin gahee guddaa qabdi. Jiraattota godina Arsii keessaa parsantiin 12.3 kan ta'an magaalaa keessa